Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Tole. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gidduu kanaa faarfannaan akkuma ammaa guyyaan irraa kunis guyyaa giiftii keenya maaramiiti. Addunyaa kanarrattis waa'ee giiftii keenyaa dubaroo maaramii wanti tokko tokko wanti haasa'amaa jiranis hin jira. Mee kanuma ilaalchisee barumsa gabaabaa wajjin barannaa Waaqayyo nu haa barsiisu. Mata dureen barumsa keenyaa yaa maaramii sababa si jaallannuuf qabna. Matsaafa Qiddaasee yookaan Matsaafa Galatoo kan Abbaa Hiriyaaqoos barreessan Hafuura Qulqulluutiin lakkoofsa 9 irra kan jiru. Yaa maaramii sababa si jaallannuutiif qabna. Dhugaadhumatti jecha ajaa'ibaa kanaa jecha addunyaa baay'een hubachuu dadhabee rakkatu kana ijoolleen Waaqayyoo garuu hubannee sababa jaallannuuf kanaa gochaan kan ibsaa jirru kanaa kan dubbatee Abbaa Hiriyaaqoos nama jedhamu nama biyya bihiinsaati. Egaa dhugaadhumatti abbaan kunii abbaa seenaa ajaa'ibsiisaa qabanidha. Waa'ee seenaa abbaa kanaadhaa kanaan dura kitaaba akka hin irraanfatamneef jedhu tokkoffaa isaa kan ji'a onkololeessaa 2 irratti fuula 45 kaasee seenaa abbaa kanaadhaa haga tokko barreessuudhaaf yaaletan jira. Egaa bal'ina isaa achirraa hubachuu ni danda'ama jechaadhuma. Abbaan kunii maal jedhaniin yaa maaramii sababa si jaallannuuf qabna, sababa si kabajnuuf qabna, sababa si faarfannuuf qabna, sababa adda goonee ijoollee addaam keessaa sin mararfannuuf qabnaa jedhanii kitaaba galatoo isaanii Hafuura Qulqulluun barreessan keessatti kaa'anii jiru jechaadha. Egaa abbaan keenya kun kitaaba isaanii kanaa kan isaanii barreessuu danda'anii dhugaadhumatti bifa addaan akka ta'e kitaaba ammaa irrattis kanaan duras barreessee tan jira. Kanaan duras yeroo garaagaraas dubbadhee tan jira. Haa ta'u malee garuu amma gabaabsee abbaan kun abbaa kasoomina guddaa qabanidha. Abbaa gad of deebisanii jiraatanidha. Haa ta'u garuu barumsi hafuuraa kun akkuma warra kaaniif galutti isaaniif badaa hin galleef turre. Garuu giiftii keenya dubaroo maaramii immoo adda godhanii baay'ee jaallatu, baay'ee kabaju turani. Egaa qiddaasee bara sana keessa jiran keessaatii qiddaaseen isaan ittiin tajaajiluu danda'anii qiddaasee barattootaa qofa malee isa kaan hin danda'an turaniyyuu. Egaa haa ta'u garuu Waaqayyoo yaada namaa ilaalaa, laphee namaa ilaalaa, qulqullina namaa ilaalaa, warra gad of qaban ol qaba. Warra ol qaban immoo gadi deebisa jedhee caafamee akkuma jiru kana yeroo tokko abbootii gadaama keessa jiraatan yookaan kawaala keessa jiraatan hundaa irratti dhaabamaniiti yookaan geggeessaa isaanii ta'anii akka muudaman ta'e jechaadha. Egaa namoonni baay'een isaanirraa dubbannaadhaan caalan barumsa kana baranneerraa dandeenyedha jechuudhaan kan caalanii abbaa kanaa ni tuffatu turaniyyuu gaaf tokko gaafa guyyaa 50ffaadhaa gaafa guyyaatti Hafuura Qulqulluun barattootaaf bu'u irratti sin abbaa keenyaa geggeessaa keenyaadhaa mee har'ammoo qiddaasee seenaatii qurbaana nu laadhaa jedhanii raatanii hamminaaf qoruudhaaf jedhaniitoo abbaan kun akka qiddaasee galan ta'e jechaadha. Egaa yeroo isaanii fira qiddaasee irra ga'anii kitaaba isaan irraa qaddasan kana barattootaa jala dhoksani. Isa kan biraammoo hin danda'an waan ta'eef abbaan kun yaa haadha koo yaa Maariyaam kunoo nan salphadhe kanan qaana'e kattamna goota jedhanii gara giiftii keenya dubaroo maaramiitti gaafa bu'an yerooma sanaa Hafuura Qulqulluun waaqarraa gara isaaniitti ifee lafarraatii haga ciqilee 3 kan ta'u lafarraa ol fudhatamanii lapheen koo waan gaarii baasee, lapheen koo waan gaarii baasee, lapheen koo waan gaarii baasee anis galata dubaroonan dubbadhaa dheeressuudhaan miti xiqqeessuudhaan malee jedhanii qiddaasee maaramii har'a jiru kanaa Hafuura Qulqulluudhaanii akka isaan qopheessan akka isaan dubbatan ta'e jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kana namoonni dhaggeeffatanii
waanuma haaraan hojjedha jedhee akkasumaan jechaa jira jedhanii kan itti qoosanis jiru. Warri kaan immoo lakkisaa dubbiin kunoo dubbii geessisa haaraa dirsatii haaraatu kennameefi jira jedhaniitu haasawuu jalqaban jechaadha. Egaa dhumarratti qindaasee qaddasanii gaafa isaan xumuranii ba'an mee sasila jette sana barreessi jedhan. Sasila jedhan sana biraannaa kennaniifi jennaan biraannaa irratti utuu ittiin dabalin utuu itti irraan hir'isin barreessan. Saasaan barreessan kana ammoo harkaa fuudhanii mee jedhi immoo jedhan. Ammas barreessan sana of harkaa ilaalaa yuggaa isaan jedhan ammas waan tokko utuu ittiin dabalin irraan hir'isin hojii afura qulqulluu sadinqiisaatiin jedhanii argaman. Egaa amma immoo harkaa fuudhanii bushaan keessa dhuubanii bushan. Hubadhaagaa gogaa irratti barraa'ee jira. Biraannaa jechuun gogaa duugamaa jechaadha. Bara sana keessa akka irraa kana waraqatiin jiru qalama ittiin barreessan illee abaabooma bulbulanii sooyyoma qaawwaatti naqaniiti kan barreessan. Gaafa bushaan keessa dhuubanii bulan ganama gogaan sun walitti hin kottoonfannee barreeffamni irraa sunis hin naqamne. Kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa ta'uu isaa mirkaneessa. Isa lammaffaa immoo qormaatatti gaafa dhiyeessan qoraan funaanaa fidaa jedhanii qoraan funaananii abiddatti qabsiisanii keessa buusan. Qoraan sun gubatee dhumee barreeffama isaan barreessan kitaaba isaan afura qulqulluun barreessan kun garuu hin gubatin hafee jechaadha. Akkanattiin egaa tarree qiddaasee 10 keessatti akka inni ramadamu kan ta'e jechaadha. Qorannoo amma kanaa kee darbeeti qiddaasee maaramii inni har'a guyyaa giiftii keenya maaramii irraa qiddaasee abbaa Hiriyaaqoos jedhan jedhamee kan ittiin tajaajilamu galatoon kan ittiin dhiyaatu kana jechaadha. Egaa akkuma beektan egaa galatoon sun galatoo addaati. Dinqisiisaadha jecha addaa qabaa jechaadha. Egaa kan nama dhibu garuu sana isaan barreeffamaan barreessanii dubbisa duwwaan dubbifama malee yeedaloon qabu ture. Yeedaloon kun immoo eenyutu itti yeedaleesse? Eessatti yeedaleeffame? Kan jedhuuf immoo yeedaloon kun lafa inni itti yeedaleeffame eessannaa jettanii biyya Itoophiyaa keessa. Biyya Itoophiyaa keessaa iddoo addaa maqaan isaa Maayikiram iddoo jedhamutti. Maayikiram iddoon jedhamtu kun iddoo yaarii qulqulluu Yaareed Raammoorraa iddoo inni barate sanatti abbaa Hiriyaaqoosiin biyya biyyiinsaatii Waaqayyoo karaa ajaa'iba giiftii keenya dubaroo maaramii waamee qulqulluu Yaareediin immoo biyya Sooriyaatii waamee abbaa Hiriyaaqoos ati qiddaasee kee abbaa Efreem ati immoo wuddaasee kee qulqulluu Yaareeditti himi ati immoo qulqulluu Yaareed yeedaloo itti hojjedhu jedhee Waaqayyo ajaje jechaadha. Kanaafuu ajaa'iba giiftii keenya dubaroo maaramiitiin arjummaa Waaqayyootiin egaa yeedaloo bifa sadii sanaan itti yeedaleeffame jechaadha. Innis akkuma beektan Giizii, Izilii, Araaraayii kana sadaniidhaan iddoon itti zeemaan kun laatame eessa jettanii biyya Itoophiyaa keessa naannoo Aksum Tsiyoon irraatii gara kaabaatti kiiloomeetirii 10 deemtanii Maayikiram iddoo jedhamtu sana agartu achitti jechaadha. Lamaanuun isaanii ta'anii qulqulluu Yaareeditti himnaan qulqulluu Yaareed immoo kan yeedalootti yeedaleessee jechaadha. Keessumatti uddaasee abbaa Efreem iddoo 64tti qoodee yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu kan jedhu sanallee iddoon itti barreeffame asuma biyya Itoophiyaa keessa akka ta'e seenaa mana kiristaanaa keessatti barreeffamee jira jechaadha. Egaa abbaa kanatu abbaa seenaa akkasii qaban kanatu Matsaafa galatoo isaanii kana lakkoomsa galgubbaa irratti maal jedhani yaa maaramii sababa si jaallannuuf qabnaa jedhanii jechaadha. Mata duree barumsa keenyaatti gaafa deebinu amma kitaaba qulqulluu keessaa maaramii jedhamanii kan caafamanii haadha Yesuus Kiristoos haadha Amaanu'eel malee maaramii 7tu jiru. Isaan kunis 2 kakuu moofaa keessa 5 immoo kakuu haaraa keessa jechaadha. Kan giiftii keenya dubaroo maaramii faana meeqa ta'u jechaadha 8 ta'u jechaadha. Warreen 7 kana keessaatiin nu yeroo hundumaadha kan nuyi jaallannu kan nuyi faarfannu kan nuyi guyyaa guyyaatti utuu maqaa ishee waamin kan nuyi noolle haadha Amaanu'eel haadha fayyisaa keenyaa haadha qoricha keenyaati jechaadha. Sababa nuyi akkana jennee yeroo hundumaa waamnuuf akkasumaan miti. Kitaaba qulqulluu keessatti wanta barreeffametu jira waan ta'eef. Kanaafuu akkuma abbaan Hiriyaaqoos jedhe yaa maaramii sababa si jaallannuutiif qabna waan jedheef nuti sababa jaallannuudhaaf qabna. Garuu addunyaan biyya lafaadhaa maaliif jibba laata? Maaliif maqaa ishee addeessa laata? Maaliif maqaa ishee waamuu saalfata laata? Sababa qabaa laata? Kana dhumarratti itti deebina. Anaaf sin garuu ijoolleen ta'u haayidoodhaa garuu dubaroo maaramii wanta jaallannuuf
sababa baay'eetu jira. Mee kanneen keessaa muraas mee olijjin ilaallaa. Waaqayyo nu haa barsiisu. Waaqayyo hubannaadhaaf ogummaa nuuf haa laatu. Kitaaba qulqulluu keessatti akkana jedheetoo qajeelfamii kennamee jira. Kitaaba qulqulluu keessatti akkana jedheetoo qajeelfamii kennamee jira. Waaqayyo abbaa amantii kan ta'e Abrahaamiin gaafa eebbisu akkana jedhe. Waaqayyo abbaa amantii kan ta'e Abrahaamiin edda eebbisee booda yaa Abrahaam jedhe warri si eebbisanii in eebbifamu, warri si abaaranii in abaaramuu jedhee jira. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoomsa 12 irratti. Egaa Waaqayyo Abrahaamiin eebbisee warri si eebbisanii in eebbifamu jedhe, warri si abaaran immoo in abaaramuu jedhe. Ammas irratti Waaqayyo isinitti haa mul'isu. Waaqayyo inni gaafa sana Abrahaamiin eebbise, Abrahaamiin filate, har'a immoo dubaroo maaramii filate. Dubaroo maaramii eebbise. Dubaroo maaramii bultoosaa godhate. Kanaafuu akkuma Abrahaamiin jedhe sana edda Waaqayyo eebbise anaaf sin eebbisuun nurra hin jiraatu ture. Edda Waaqayyo jaallate anaaf sin jaallachuun nurra hin jiraatu ture. Kanaafuu qajeelfama Waaqayyo kenna kanarratti hundoofneetoo jaallannaa jechaadha. Isheen Waaqayyo isa Abrahaamiin uume, isa Saaraa uume, isa Abrahaamiin eebbise kan deesse, isa bultoo kan taate waan ta'eef jaallannaa. Kan Waaqayyo jaallate kan jaallatu in eebbifama waan jedhuufi kanaaf jaallanna jechaadha. Kakuu haaraa keessatti gaafa dhufnu dhimma kana wajjin kan ol qabatu inni lammaffaan Waaqayyo akkana jedhee jira. Duraan dursa Waaqayyo ni murteesse, ni filate, warra filate immoo ni waame, warra waame immoo ni eebbisee ni kabaje. Egaa Waaqayyo warra kanattiin murteessee filatee waamee eebbisee kabaje kan jibbu inni eenyudha jedha. Roomee 8:30. Egaa Waaqayyotu duraan dursee murteesse, Waaqayyotu filate, Waaqayyotu eebbise, Waaqayyotu ulfina kenneef. Kanaaf jaallanna, kanaaf filannoo Waaqayyo waan taateef kanaaf jaallanna. Inni sadaffaan waan nuyi haadha keenya dubaroo maaramii jaallannuuf maaliif yoo jettan, raajonni abbooliin keenya fagootti arganii waan fakkeenya fakkeessanii, waan raajii raajaniif, waan jaallatanii kabajaniif nutis kanaaf jaallannaa, kanaaf kabajna. Mee Macaafa Qulqulluu keessatti jecha Gooftaa tokko yaadadhaa. Maal jedhe Gooftaan keenya? Kana isin amma agartan kana raajonni baay'een arguudhaaf hawwanii hin argine. Kan amma isin dhageessan raajonni baay'een dhaga'uudhaaf hawwanii hin dhageenye. Isin iji keessan kan arge, gurri keessan kan dhaga'e ayyaantudha jedhe. Waa'ee ofiisaatii gaafa dubbatu. Kanaaf Gooftaan akkana jedhe kana fagootti arganii hawwaa turan. Fagootti arganii raajii raajaa turan. Fagootti arganii fakkeenya fakkeessanii fi galateeffachaa turan. Kanaaf kan isaan fagootti arganii duraan dursa fakkeessanii galatoo laataniif, jaallatanii kabajaniif, yoomsi agarra laata kan jechaa turan sana waan ta'eef nutis kanaaf jaallannaa, kanaaf kabajna. Mee kan isaan fakkeenya fakkeessan keessaan muraasnitti hima. Kan isaan fakkeenya fakkeessaniif keessaa 3 qabxii tokko. Lafa gaafa qonnaadhaa dhalli namaa nyaatee dhugee uffatee mana godhatee jiraatu siidha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoomsa 6, Macaafa Uddaasee maaramii kan abbaa Riyaaqoos kan gaafa facaasaa. Achirraa akkana jedha. Lafti gaafa jalqabaadhaa jedha Museen abbaan keenya. Guyyaan amma biqiloonni addunyaa kanarra jiraatan kan mancidiidhaan haamaman, kan qottoodhaan muraman, kan qubaa funaanaman, goo isaanii garuu hamma kana kan hin jedhamne yeroo jalqabaadhaaf dachee lafaa kanarraa kan isaan argaman sanyii tokko maleedha. Utuu sanyiin tokko ittiin faca'in ajaja Waaqayyootiin, iyyama Waaqayyootiin, filannoo Waaqayyootiin biqilaa jennaan biqilanii margaman. Egaa biqiloonni kun dhala namaadhaaf nyaata, dhala namaaf uffannaadha, dhala namaadhaaf dhugaatiidha, dhala namaaf immoo mana jechaadha. Kanarraa argame waan ammatti jiraannu hundi isaanii jechaadha. Egaa waa'ee isa kanaa abbaan Efreem gaafa fakkeenya kana hiiku, yaa maaramii lafti gaafa caasa jalqabaadha, dhalli namaa kan nyaatu, kan dhugu, kan uffatu, kan ittiin mana godhatee jiraatu kan argamsiifte sun siidha.
fakkeenya keetiin siidha. Kanaaf ati sanyii dhiiraa tokko malee Kiristoosiin nuu deesseetta lafa facaasa sana taatee Kiristoos keenya ati nuu deesse kun immoo nuuf nyaata keenya, nuuf dhugaatii keenya, nuuf kafana keenya, nuuf mana keenya waan ta'eefi jedhe. Agartanii kan? Kana Museetu duraan dursaa fakkeenya kana fakkeessee jedha. Kanaafuu hin jaallanne. Maal waan taateef sanyii dhiiraa tokko malee biddeena jireenyaadha akka lafa facaasaa amma lafa nama jibbu jira. Lafa yeroo jalqabaadhaaf sanyii tokko malee biqila garaagaraa biqilsite. Namni jibbu jira, namni hin jaallatu, namni irratti of ajjeesuusaaf jedhee walitti waliin lolu. Maa giftii keenya maaramii immoo maa ishee irratti maa loluu dadhabna reenu. Jaalala isheetiif, kabaja isheetiif, ulfina isheetiif, haadhummaa isheetiif namni maaliif hin jaallatu? Kan kooti maan jedhu. Biyya lafaa gaafa akka foonitti irraa argame kan kooti irratti ol lola'u. Kan kooti irratti ol lola'a. Kan kooti jedhaati. Dhuunfaa kooti jedhaati. Kan keenya jedhaati. Maaliif jennaan biddeena jireenyaa nuu deessee sanyii dhiiraa tokko malee dhugaatii jireenyaa nuu deessee mana nuu deessee kafana nuu deessee kanaaf jaallanna jechaadha gabaabaadhumatti. 3:2 arangamaa oolaan bakka namaa bu'ee qalamu kan keessatti argame waan ta'eef. Seera uumamaa boqonnaa 22. Mee yaadadhaa Yisihaaqiin qalinaa dhiyeessi aarsaa jedhee ture Waaqayyo. Yisihaaq Abrahaam Yisihaaqiin gaafa dhiyeessuudhaaf tulluu Mooriyaa irratti gaafa ol ba'u dhusuma dhugumaadhaa qoraan baachisee namoota lama duukaa buusee qara baatee funyoo baatee ol ba'e. Tullicha gaafa ol ba'aa jiran illee kunoo funyoo baanneerraa, abidda baanneerraa, albee baanneerraa, oolaan qalamu immoo meerriree jedhee gaafa inni gaafatu Waaqayyoon qopheessaa jedhe. Yeroo Abrahaam hunduma isaa raawwatee qaluudhaaf jedhu Abrahaam akkati Waaqayyoon jaallattu mucaa kee irra argeeran. Amma amantii kee mucaa kana qalteetti argeera fudhadheeras. Garuu mucicha gadhiisiitii iddoo mucaa kanaadha. Ilaa kunoo oolaa hadii bareedaan tokko arangamaa keessatti qabamee jira, hidhamee jira. Arangamaa sana keessaa baasii fidi qal iddoo mucaa keetti jedhee jedha. Tulluun Mooriyaa fakkeenya Qaraaniyooti. Yisihaaq fakkeenya Addaamiiti. Oolaan suni fakkeenya gooftaa Yesuus Kiristoos arangamaan oolaan sun keessatti argame sun fakkeenya dubaroo Maaramiiti. Isa kan biraa jiru boodatti deebin. Kanaafuu oolaa sun maal keessatti argame? Arangamaa sana keessatti argame. Kanaafuu akka arangamaa sanaa taate Tsaabeek jedhama intiniidhaani. Kanaafuu jaallanna jechaadha. Oolaa bakka namaa bu'ee qalamu. Oolaa du'a namaa du'u kan nuu deesse waan taateef kan keessatti argame waan ta'eef kanaaf jaallanna jechaadha. Inni sadaffaan duumessa xiqqoo bokkaa guddaa baattu waan taateef jaallanna. Duumessa xiqqoo bokkaa guddaa baattu. Bokkaa guddaa argamsiifte. Gogiinsa addunyaarraa akka inni dhaabbatu kan taasifte. Dacheen lafaadhaa jiitee biqila garaagaraa akka biqilchuudhaaf sababa kan taate duumessa xiqqoo bokkaa guddaa baatte waan ta'eef jaallanna. Seera uumamaa tokkoffaa Matsaafa Moototaa dhiifama. Tokkoffaa Matsaafa Moototaa boqonnaa 18 lakkoofsa 44. Akkuma beektan bara mooticha Akaabii bara mootittii Elzaabeel bokkaan addunyaa kanarraa sababa cubbuu namootaadhaaf caamee waggaa 3dhaaf ji'a 6 ongeedhaan biyya lafaa kun dhumee ture. Garuu kadhannaa Eliyaasiitiin arjummaa Waaqayyootiin garuu duumessa xiqqoon tokko argamte karaa ba'aa biiftu. Duumessa xiqqoon kun garuu bokkaa guddaa fiddee dhufte. Bokkaa guddaa fiddee dhufteetoo dachee lafaa kana bokkaan kun roobee qoobseetoo ongee waggaa 3f ji'a 6 namarraa kaasee biqillee waggaa 3f ji'a 6 namarraa dhaabbatee ture hin biqile. Kan nama dhibu ganama saa'ee tokkotti hin facaasani. Hin bishaate. Sa'aatii 3tti haammatan. Deebisanii facaasan. Hin bishaate. 6tti makaratan. 6tti hin facaasan. 9tti hin makaratan. 9tti hin facaasan. Kan ji'a 6 baadhatee immoo teesse jedha. Egaa ongeen jedhame sun cubbuu addaamiif ijoollee Addaam irratti gara biyya lafaa dhufeedha. Duumessa xiqqoon sun giiftii Maaramiidha. Bokkaa guddaan ongee sana balleesse gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Waggaa 3f ji'a 6 jechuun waggaa 5,500 sanyii Addaam cubbuudhaan goganii cubbuudhaan dararamaa rakkachaa turan kanaadha. Kanaafuu bokkaa guddaa kan baatte duumessa xiqqoo waan taateef dubaroo Maaramii jaallanna. Addunyaa kana kan jiise egaa gaafa jimaataadha sa'aatii 3tti, sa'aatii 6tti, sa'aatii 9tti waan gooftaan nuu ta'e moo beektu. Iccitii kana kan ibsuudha.
Kanaafuu haadha akkasii waan taateef jaallan raajonni laakun akkanattiin fakkeessaniiru waan ta'eef. Inni kan biraan 3 qabxii 4 irratti kan agarru masoobii warqee daabboo mi'aa nyaatanii karaa fagoo ittiin deeman kan baattu waan ta'eef jaallan. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 19 lakkoomsa 1 haga 8. Baroo mooticha Akaab kana keessa raajichi Waaqayyoo Eliyaas waan hari'annaan itti baay'ateef yaa Waaqayyo ana abbootii koo irra caalu gaa'oo jireenya kanarraa kottu naan na fudhadhu edda jedhee gaddee booda bosona lafa onaa keessa lafa onaa waan jirre keessa qoraattii kitkittaa jedhamu tokko jala gacciise jedha. Isaa gacciisu garuu ergamaan Waaqayyoo bifa irraa keessaadhaan nyaata waaqarraati masoobii warqee keessa daabboo o'aa fidee kaa'ee xoofoo keessa immoo waan dhugamu kaa'ee yaa Eliyaas ka'i. Ilaa kunoo mataa kee dura daabboon o'aan masoobii warqee keessa taa'ee jira ka'i nyaadhu karaatti adeemuudhaaf jirtu fagoodha ittiin jedha. Kanaafis Eliyaas hin ka'e masoobii warqee sana keessa daabboo taa'ee dhufe sana fudhatee nyaate. Xoofoo sana keessas fudhatee ni dhuge. Achumaan guyyaa 40 halkan 40 deeme gara biyya jiraattotaatti ol fudhatame hanga irraatti illee tundu hin jira jechaadha. Egaa hari'annaan akka Abiif Elzaabeel fakkeenya hari'annaa daabiloos ijoollee Addaam irratti geggeessaa ture sana kan agarsiisudha. Lafi onaa sun biyyi lafaa kun sagalee Waaqayyoo irraa ayyaana Waaqayyoo irraa godaantee ona ta'uu ishee agarsiisa. Masoobii warqeen sun dubaroo Maaramiidha. Daabboon masoobii warqeen sun baattee fidde Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Lafa dheeraa inni jedhame immoo daabiddeena jireenyaa foon koo kana nyaattanii dhiiga koo dhugdan malee jireenya baraabaraa dhaaluu hin dandeessan mootummaa kootti galuu hin dandeessan kan jedhe sanaadha. Yohaannis boqonnaa 6:53 kaasee kan jiru sana jechaadha. Egaa Waaqayyo jiraataan foon sana dubaroo Maaramii irraa fuudhe, dhiiga sana dubaroo Maaramii irraa fuudhe, lubbuu sana ishee irraa fuudhe. Waaqummaadhaan kan kabajameef ulfaateedha. Kana nyaanni jireenya baraabaraa kan ittiin argannu waan ta'eef masoobii warqeen sun biddeena jireenyaa karaa fagoo kan ittiin deeman galaa lubbuu kan namaa ta'u kan baatte waan ta'eef kanaaf jaallanne jechaadha. Masoobii warqee sun siidhaa jedhanii abbootiin akka hiikan sana jechaadha. Kanaafuu akkana jedhanii masoobii warqeetatii daabboote baatti dhufte immoo Kiristoosidha jedhanii raajonni fagootti fakkeessaniiru waan ta'eef jaallanne jechaadha. 3:5 Bushaan hadhaa lubbuu namoota baay'eedhaa ajjeesaa ture garaa keessatti akka gatatamu gochaa kan ture masoobii warqee soogidda baatee okkotee soogidda baatee dhiifa okkotee soogidda baatee bushaan summa'aa sana mi'eesse waan taateef jaallan. Irransinii deebi'a isa kana okkotee soogidda baatee bushaan jireenyaa baatee bushaan summa'aa ture sana fayyisee dhala namaaf akka sifaa'u kan taasifte waan ta'eef jaallan. Isa kanas kan argannu lammaffaa matsaafaa moototaa boqonnaa 2 irratti agarra jechaadha. Bushaan hadhaa ulfa garaatii baasaa ture akka mi'aawu sababa kan taate okkotee soogidda baatte waan taateef jaallan. Akkas jedha gara Iyaarikoo gaafa Elsaa'i gaafa dhaqu kunoo biyyi kun illee gaariidha. Bushaan biyya kanaa garuu hadhaadha. Bushaan kana oggaa dhugan ulfa garaa keessaa gatachiisee baasaa maaloo bushaan kana nuu fayyisi jedhanii Elsaa'iin nama Waaqayyo kadhatanii jedha. Oggaa kana Elsaa'i immoo akkana jedhee qajeelfama isaaniif kenne. Okkotee haaraa namni itti hin fayyadamne dhaqaa naa fidaa jedhee jedha. Okkotee haaraa namni itti hin fayyadamne dhaqaa naa fidaa soogidda amoolee wajjin naa fidaa jedha. Edda sanaa booda okkotee haaraa sana keessa soogidda amoolee keessa kaa'ee lafa burqaa bushaan sanaa deemee okkotee sanatti bushaan sanaa guute edda jedhee booda soogidda sanaa bushaan sana lafa burqaa bushaanichaatti gaddaqee yaa bushaan nana maqaa Waaqayyootiin fayyi Waaqayyo fayyisiin jedheera jedhee abboomee jedha. Yeroo kanattis bushaanni sun summaa'uunsaa hafee namoonni dhuga'anii sifaa'eefii jedha. Egaa yaa maatiiwwan Waaqayyoo bushaanni jedhame sun biyya lafaati. Summiinni jedhame sun cubbuu biyya lafaa karaa Addaamiif ijoollee Addaamitti dhufe isa anin ajjeese gara Si'oolitti geessaa kan ture sanaadha.
gatachiisaa ture, ulfa garaatii baasaa ture jechuun sanyii Addaam kan ta'an hundumtuu du'anii gara Si'oolitti gadi bu'aa turuu isaanii agarsiisa jechaadha. Okkotee haaraa jechuun dubaroo Maariyaamiin amal Hewaan kan irra hin geenye, qulqullummaa addaa, kabaja addaa kan qabdu, kan dhiira hin beekne ta'uu ishee soogiddinni jedhame immoo Kiristoosidha. Burqaa bishaan sanaatti dhaquun immoo cubbuun hundi irraan dhufe sun akka inni gogu ta'ee jechaadha. Maarree gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ani soogidda biyya lafaati. Sa'a biyya lafaa allichaa taate mi'eessuu dhufan dhufe jedhe mitiire. Biyya lafaa cubbuudhaan allichaa taate, biyya lafaadhaan illee kanaan dura baddee turte san dubaroo Maariyaam irraa dhufee dhalatee burqaa jireenyaa nuu ta'ee cubbuu burqaadhaan dhufe hundeedhaan dhufe immoo dhala namaarraa gossee nu fayyiseera mitiire. Kanaafuu okkotee haaraa soogidda baattee bishaan hadhaa summaa'e san kan fayyifte jedhanii raajonni waan jaallataniif, waan kabajaniif fagootti ilaalanii okkotee haaraan sababa tokko hin qabne soogidda baattee burqaa bishaan cubbuudhaa nuu mi'eessite jedhanii waan jaallataniif kanaaf jaallanna, kanaaf kabajne jechaadha. Yaa Maariyaami sababa si jaallannuuf qabna. Karaa adda biraa 3 qabxii 6 irratti sanyii filatamtuu waan taateef jaallanna. Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 1 lakkoomsa 6. Akkas jedhe raajaan Waaqayyo Isaayaas, sanyii filatamtuun sun, sanyii gaariin sun utuu nu hafuudhaa baatte sila akka warra Sodoomiif Gamoraa taanee fakkaannee lafarraas badnee turree jedhe mitiire. Kanaafuu sanyii filatamtuu waan taateef jaallanna. 3 qabxii 7 warra filataman keessaa kan filatamte, kan jaallataman keessaa kan jaallatamte, kan kabajaman keessaa kan kabajamte, kan amma ishee ga'u tokko waan hin jirreef jaallanna jechaadha. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoomsa 29, wangeela Luqaas boqonnaa 1:39. Maal jedha? Dubartoonni baay'een addunyaa kana keessatti dhalataniiru. Maalis kan ta'an edda jedhee booda ati garuu hunda isaan irra ni caaltaa jedhe. Qulqulluu Gabri'eel Waaqa biraa ergamee dhufe ati dubartoota hundumaa keessaa adda baate kan eebbifamteedha jedhe. Qulqulleetti Elsaabeet hafuura qulqulluudhaan kan guutamte, Yohaannis cuuphaa goota sana kan deesse, isheen illee ati dubartoota hundumaa keessaa adda baatee kan eebbifamteedha, kan jaallatamteedha, kan kabajamteedha jette. Kanaaf nutis adda baatee sanyii Addaam keessaa kan jaallatamteef, kan kabajamte waan taateef kanaaf ishee jaallannaa jechaadha. 3 qabxii 8 tulluu Qaraaniyoo jalatti abbaan keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos ilaa haadha kee jedhe Yohaannisitti waan nuu kenneef kanaaf ishee jaallanna. Haadha Qaraaniyoo jalatti kennaa taate nuu kennamte waan ta'eef. Faarfataan kennaa guyyaa jimaataa akkuma jedhe kennaa guyyaa jimaataa taate waan nuu kennamteef. Yaadadhaa guyyaa jimaataa san eenyullee gooftaa jedheen galateeffanne. Shiftaa mirga gooftaatti fannifame malee hundumtuu dhiisee baqatee Yohaannis abbaa wangeelaa jaalallee sanaa wajjin achitti argamte haadha taate nuu kennamte hunda keenyaaf. Kanaaf namni haadha isaa jibbu jiraare. Kan Waaqayyo haadha keessan jedhee nuu kenne maaf jibbinan jaallanna malee. Kanaafuu hin jaallannaa, kanaaf kabajna jechaan. Karaa adda biraa 3 qabxii 9 mallattoo fayyina keenyaa adda taatee waan nuu kennamteef jaallanna. Mallattoo fayyina keenyaa bifa adda ta'een kan nuu kennamte waan ta'eef kanaaf jaallanna. Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 7 lakkoomsa 14 gubbaa irratti ilaa Waaqayyo ofii isaatiif mallattoo addaa isiniif kenna jedha Isaayaas. Ilaa Waaqayyo ofii isaatiif mallattoo addaa isiniif kenna. Mallattoo addaan isiniif kennu kunis durbi durbummaan ulfooftee durbummaan deessi. Maqaa isaas immoo Amaanu'el jettee moggaasti. Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha jedheen. Kun amma mallattoo addaati. Mallattoo addaa kan taasisu maaliin? Durbummaan ulfooftee durbummaan deessee durbummaan jiraachuu. Ilaa kana fagootti arganii raajii raajan. Kanaafuu hin jaallanne. Kanaafuu hin kabajne. Yaa Maariyaami sababa si jaallannuuf qabnetti mallattoo fayyina keenyaa, mallattoo fayyina ijoollee Addaam taate waan nu laatamteef jaallanna jechaadha. 3 qabxii 9 3 qabxii 10 irratti immoo kan ilaallu maalinni
madda fayyina keenyaa qoricha keenyaa waan taateef jaallan hubadhaa lashee kan madda qoricha keenyaa madda fayyina keenyaa waan taateef jaallan yeroon akkana jedhu maal jechuudha laa jechuu dandeessu mee jecha raajicha Waaqayyo Isaayaas kana yaadadhaa matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 49 lakkoomsa 13 madaanit ka tsiyoon iwaxaal jedhe qorichi tsiyoon keessaa ba'aa roomee 11:26 irrattis qorichi tsiyoon keessaa ba'aa jedhe kanaaf qorichi inni tsiyoon keessaa ba'e kun isa wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoomsa 10 irraa kaasee hin sodaatinaa misraachoon sinitti mudhufne innis fayyisaa addunyaa kana kan fayyisutu kunoo dhalatee jira kan jedhame sana jechaadha isa nuu deesse inni ergamoonni fayyisaa addunyaa jedhanii dubbatan kiristoosiin kan deesse dubaroo maaramiin kunoo qoricha waan ta'eef kanaafuu maal jedhe Isaayaas qorichi tsiyoon keessaa ba'aa tsiyoon jechuun egaa hiika gurguddaa 5 qaba sana keessaa tokko dubaroo maaramee jecha kanaafuu qoricha kan nuu deesse qorichi isheerra kan nuu dhalate waan ta'eef jaallan qorichi kunis immoo maal ennaan ilaa ho'aa nyaadhaa kun foon koo qulqulluu sin fayyisuudha ho'aa dhugaa kun dhiiga koo qulqulluu jireenya siniif laatuudha jedhee Maatewos 26 irratti waadaa kakuu haaraa jedhee eebbisee kan kenne sana qoricha addunyaan dhiiga Kiristoosiin fayye qoricha waan ta'eef foon isaatiin fayye qoricha waan ta'eef kanaaf jaallannaa kanaaf kabajnaa jechaadha yaa maarami kanaaf si jaallannaa kanaaf si kabajna egaa wanti biraan baay'een isaanii jira waan nuyi jaallannuuf ergamaan Waaqayyo qulqulluu Gabreeliin Waaqayyo abbaa biraa ergamee dhufee yaa maarami nagaan siif haa ta'u jedhee kabajaan jilbeenfatee nagaa waan dhiyeesseef jaallanne eenyu ergamaa inni guddaan hangafni ergamootaa qulqullichi Gabreeliin ayyaana Waaqayyoodhaan kan guutamte jedhe ayyaana Waaqayyoodhaan waan guutamteedhaaf jaallanne Waaqayyo abbaan humni Waaqayyo abbaa si golbooba humni Waaqayyo abbaa si golbooba hafuura qulqulluun sirra bula ilaa waa sadii jedhe hubadhaa hafuura qulqulluun sirra bula humni Waaqayyo abbaa si golbooba fayyisaa addunyaa immoo deessa Luqaas 1:38 jedhe kanaaf sillaaseedhaaf waan daawwatamteef hafuura qulqulluun waan irra buleef fayyisaa addunyaa waan nu deesseef kanaaf jaallan inni kan biraan Waaqa biraa ergamee kan dhufe qulqulluu Gabreeliin jaallatee kabajee waan sagadeef kanaaf ni jaallan hafuura qulqulluun irra kan bule Elsaabeet jaartiin waggaa 90dha haati gooftaa kooti akkamittiin gara koo dhufuun naaf ta'e nagaama sagalee keetii dhaga'uu korraan kan ka'e ulfi garaa koo keessaallee ulfi ji'a jaadhe kunoo burraaqee galagalee siif sagade ati akkam kan ayyaanumteedha jettee galata addaa kabaja addaa jecha addaadha waan dhiyeessiteef kanaaf ishee jaallan hafuura qulqulluudhaan warri guutamanis gadameessi si baate harmatotee guddatte attam kan galateeffameedha attam kan eebbifameedha jedhanii galateeffachaa waan turaniif kanaaf jaallan Daawit akkas jedhe Faarsaa 44 lakkoomsa 16 iddoo abbootii keetii Faarsaa 44 lakkoomsa 16 iddoo abboolii keetii ijoolleen keessiif dhalatanii nutis bakka abbootii keenyaa buunee si jaallanna si kabajna akkuma jedhe san abbootiin keenya kabajachaa turan warri abbootii irraa dhaaltanii iddoo isaanii taa'an galateeffadhaa dubaroo maaraamii kan jibbu seexana duwwaadha kan kabajan laanneef seexana duwwaadha inni immoo karaa ishee isa dhufee dhalateetu isa ajjeese isa salphise isa qaanesse boojii harkaa boojii iddoo isaatti deebise waan ta'eef seexanni immoo hin jaallatu kanaafis mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoomsa 5 mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoomsa 17-18 kanaafuu inni durumaa kaaseeyyuu inni ari'ata ni jibba inni waan qulqulluun jaallatu waan ta'eef isin garuu kan Waaqayyo abbaan keenya jaallate jaalladhaa kan Waaqayyo abbaan keenya kabaja laateef kabaja jaalladhaa kan dubaroo caalaa Waaqayyo kabaja laateef ulfina laateef eenyu dhare kanaaf yaa maarami sababa si jaallannuuf qabna jedhe yaadadhaa kan biraa yoo dhiistan godaansa waggaa 3 ji'a 6 sana yaadadhaa waa isheen tokkicha ilma ishee gooftaa keenya baatte Gibxitti godaan sana yaadadhaa
Kanaafuu sababa si jaallannuuf qabna jedhe egaa jaalala ishee laphee keenyar miyaa'ina ishee arraba keenyarra nuuf haa kaa'u. Kadhannaan dubaroo Maariyaam eegumsaan ergamootaa waadaan qulqullootaa hunda keenya faana ta'u sadhageenya lapheetti nuuf haa qabsiisu. waan nu barsiiseef waan nu dheekkameef waan nu gorseef wasbaatu ለእግዚአብሔር ገለኒ waaqayyoof haa ta'u.